Ashamaa harka fuunee daawwattoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sana dhaqqabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya har'ami waan tokkorraa wal qeequu yookaan mootuu argite waan madaalle tokkorraa dubbachuu barbaannaa. Innis maa inni waa'ee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccarraa gadi fageenyaan amantii kamuu osoo hin ilaallatin kan dubbadhu ta'a. Raayyaan nama eenyu akka ta'e, namoota akkamii, hayyuu akkamii akka ta'e eenyumaafuyyuu beekamaadha. Raayyaan nama amantii qofa osoo hin taane nama oromummaadhaaf dursa kenneetiniin sirriitti hojjechaa jiruu fi hojjetaa ture dhalleedha. Egaan har'a garuu gadheen takka gaafa xiqqeessitu arguu caalaa wanti nama jibbisiisu hin jiru. Kanaaf waa'ee isaatirraa gadi fageenyaan isiniif dubbachuu barbaada. Maaltu ta'ee akkamtu ta'ame kan jedhu hamma xumuraatti yoo na hordoftan kan adda baafattan ta'a. Namni YouTube chaanaalii keenya faariyaa taatanii dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenyaa hin beekamaa guyyaa kaleessaa akkuma beekamutti wantoonni tokko miira uummataa tuqaa ture keessumaayyuu galgala irratti ambulaansii tokko fidanii wanta haasa'ame tokko jira. Sanuma keessa akkuma nama kamiitu quuqama saba isaatiif qabu ibsachuudhaaf yaa rabbi nagaa godhii fi wantoota takka barreessaa ture jechuudha. Waan hammeenya takka hin qabne kadhannaa jechuudha. Akkuma amantiitti argite kadhannaa godhe garuu furriin takka gartanii keessumaayyuu inni suura irratti isiniif maxxanse kun isa jalqaba gisee seentan namticha furrii yaasu kan argite. Moraalii kamiin, haamilee kamiin, dandeettii isaa kamiin raayyaa qeequu miti cinaa dhaabatee suuraa ka'uudhaaf dandeettii guddaa isa gaafate sasan. Nama na dhibee bar namni zabana kanaa tokko isa agartee namummaa keessa iyyuu dirqamaan seenu dandeettii agartee namummaa kanaa guutuu dadhabee dirqamaan seenu haamilee kamiin hayyoota Oromoo, hayyoo Oromoo, beekaa Oromoo gartee beekaa amantii keessumaayyuu namni akka raayyaa qabsoo hadhaa dabarsaa ture sin jiru. Ammas dabarsaa jiru maaliif isiniin jedhe Raayyaa Abbaa Maccaa bifa amantiitii fi bifa qabsootii wal bira qabee garte islaamummaa isaa jabeessaa. Inni nama amantiitis nama oromummaatis islaamummaa isaa keessatti gartee rakkoo ummata isaa kana akka ajaa'ibaatti akka dansatti akka kiristaanaa islaamii dhaggeeffatutti nashiidaa hedduu nama baasee qabudha. Nashiidaa Raayyaa Abbaa Maccaa namni hin dhaggeeffanne hin jiru, kiristaanaa hin dhaggeeffanne hin jiru. Maaliif? Dantaa Oromummaa keessa jira. Achi keessatti dantaa Oromummaa sirriitti hima. Nama qabsoo keessa turelleedha immoo. Nama taraa akkanaaf miidiyaa irraa afaan banu kana osoo hin ta'in nama qaamaan qabsoo keessa turedha. Nama eebbisaan addunyaa gaafa ajjeefame lafarra gangalfamee gatamu agarte Oromoon hundirraa dheessitee Finfinneetti inni qofti dhaqee kararraa fuudhedha. Najjee sananas itti dabalan jee Raayyaan nama akkanaati. Gadhee akkanumatti gaafa Oromoon duutu fiidee gattee si biraa deemtu kanaa miti garte. Eebbisaa addunyaa mallasaa lafarra gottotte jechuudha makiinadhaan. Namni marri du'aa isaa raadeesse inni garuu lubbuu ofii takkattii qabu dabarse wajjin haa dabarsan ga jedhu dhaqeetiin reeffa isaa kararraa fuudhe. Nama seenaa hangana ga'u qabu. Waraana wobat ture. Agartee ilaa ammaa kanas qabsoo hadhaayaa gochaa jira. Mootummaa nama nyaataa fi bineensa kana hojii harka dhaayaa hin jiru akka keessanii. Gartanii miira akkamiitiin duuba haamilee akkamiitiin dandeettii akkamiitiin isa qeequu miti isa cinaa dhaabatta yaa hoolayyii. Keessumaayyuu hoolayyiin biltiqinnaa tuni. Nama isii olii fi nama isii gadillee hin beektu kabajaan beektu lana garuu kana dhiisi hoolayyaan illee ofii kiyyaa beekami anummaan xiqqaan kun ilaaga kanatti ni dhawaqa xurii qeenqaa kanatti jabbileeta biltiqinnaatti xiqqoolee tana keessumaayyuu maaliif beektanii hoolayyiidha namni barate tokkochi keessa hin jiru wacuu malee wanni isaan beekan arraba dandeettiin isaan qaban arraba wanni hundi isaanii arraba tana hoolayyii akkanaa tuffannee argitee jabaa kenna jabeeffan. Raayyaa Abbaa Maccaa Oromoo biratti nama ol aantummaa cimaa qabudha agartee. Amantii irratti tasallee agartee silaa namni amantii kun beektee waliin fedhu baay'ee an fakkeenyaaf Raayyaan kun sheekami silaa namni kiristaanaa inni waan sheeka ta'eef xiqqoo ittiin dhiyaatan garuu warri kiristaanaa Raayyaa mataa ofii irratti jaallata mataa ofii kan irratti qabatee jaallata. Maaliif jaallata? Tasa amantii namas xiqqeessuun jaallatu tasa agartee waa'ee oromummaa kanaan dabarsee kennuu waan hin barbaanneef sirriitti jaallatan kiristaanonni kabajaa guddaa qabaniif. Mukaan islaamaa amma namicha maqaa islaamaa qabatee gartee furrii asiif asiin gadi dhiisaa isa qeequ kana dhiisi isa Raayyaa Abbaa Maccaa qeequ kee dura abbee koo furrii teessan ofirraa xaraki gartee ifirraa xaraki ganaadhaatiin guddanne daa'ima waan taateef dura guddadhu sadarkaa Raayyaatti qeetu Raayyaa ammaa tasa ani maal akka jedhee isa ibsu hin beeku nama akkamii akka ta'ellee hin beeku gartee nama oromummaa tanaaf jecha. Qabeenya osoo hin qabaanne siidii isaa miliyoona gurguramee miliyoona hawaasa isaatiif dabarsee kenneedha. Eenyummaanuu kanan godhu. Hayyoota Oromoo ciccimaanuyyuu
dabarsanii hin godhan waan akkanaa kana. Inni garuu ijoollee ofiitiin guddifachuu osoo danda'u gaaf Oromoon Somaalee irraa buqqaate ergitee fuudhetiin isaan qubachiise jechuudha. Hammeenya Oromoo dhaga'uun barbaadu, hammeenya Oromoo arguun barbaadu. Kanaaf raayyaan nutiif yoomiyyuu nama amantii qofa osoo hin taane qabsaayaadha. Ana akka qabsaayaatittiin isa laala. Amantii isallee akkuma jabeessutti ta'ee namni Oromoon kan ittiin isa beeku qabsaayaa fi gameessa hayyuu Oromoo yeroo amma qabdu keessumaayyuu hayyuu Oromoo. Ila wanni beekamu tokko akka godina Jimmaatti keessumaayyuu jechuudha. Parsantii 100 keessaa 70 ol deeggartoota mootummaati. Inni xiqqaan deeggartoota mormitoota fi qabsaa'ota. Uummata hangana baay'atu mootummaa deeggaru keessa taa'eetiin inni nama mootummaa kana balaaleffatudha. Goota akka kanaati gartee diina jidduu taa'ee jechuun hin danda'amu. Namoota hedduutu sodaachisaa ture. Mootummaan sodaachisaa ture. Gizee Haacaaluun Hundeessaa fa'aa wantoota inni barreessu irratti garuu inni lubbuu ofii tasa sodaata kan qabu. Amantiidhaa fi Oromummaan itti dhufnaan isaa fi fakkeenyaaf qees Balaayii tokko baay'een jaaladha. Oromummaadhaan tasa agartee akkana wannoo jechuun barbaadan walamzalam garaagarana jechuun barbaadan isa akka kanaati Oromummaa jechuun amantii qofaa miti. Gartee kanaaf hoolayyiin akka keessatti isa qeequudhaaf yaaddan abdii kutadhaa yaa jara kenna. Haamilee keessaniifuyyuu hin deemu afaan keessanuyyuu akkamitti isinii deemu. Raayyaa Oromoo miiliyoona 50tu isa waliin jira. Qeesi isa waliin jira waan biraa dhiyeessi. Gartee qeesiin yookaan luuba gartee amantiidhaan hin daangoynu jaalala raayyaa qabnu jedhaniitiin isa wajjin jiran nama kabajaa amantii hunda biraa qabudha jechuu barbaadetti gartee. Ati garuu har'a namuma bakkee argitee daa'ima kana deemtu wayii isa gootee gaafa qeequuf deemtu siif hin deemu. Yoomiyyuu ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa waggaa 100 jiraadhu ati qabsaadha gameessa si duuba jirra nuti Oromoon akkasumas warri amantiitis amantii keetii fi Oromummaa kee jabeessiitiif fi akkanumatti yoomiyyuu ati sagalee uummata Oromooti sagalee uummata Islaamaa qofa osoo hin taane CD baaste keessatti waa'ee Oromummaa osoo hin tuqne dabarsitee hin beektu. Seenaa guddaa qabdaati nama gartee UNESCOtti galmaa'uu sirraa eegamudha inumaayyuusi. Anama sadarkaa Afrikaa sadarkaa biyyaatti san dorgomsiisu iyyuu. Sadarkaa UNESCOtti galmaa'uu qaba Raayyaa Abbaa Machaa. Qabsoodhan sanu keessumaayyuu qabsoodhan. Silaa akka isinii kan ammaa biyya alaa jiraate ardii fi samii tan akka inni buqqiseetiniin Oromoo tana dhaabee duratti oofuun beeka. Gabrummaa keessa jiruuf haga kana laaffifate dhugaa sii himaa. Gartee? Kanaaf namoonni isa qeeqan tuffannee nuti warri isa jaalannu jechuun isa jajjabeessuun isa haamilee itti gochuun itti fufa jechuudha. Qabsaa'ota keenyaafis wanti inni hin goone hin jiru. Namoonni tokko tokko raayyammaa fi qabsaa'ota keenyaaf dhaqeetiniin waan tokko haga sadarkaa mootummaa asoosiisuutti itti ga'ee jira. Asitti sii namoo inni deemtee galta jedhee mootummaan jaarsummaa dhaqeefii jira. Akka dhuunfaa isaatti masararaat kiiloo dhaqee jira. Eeyyama nama tokko malee hayyoota Oromoo nuufiiki. Hayyoota Oromoo nuuf baasi biyyi tun nagaa akkasitti argatti jennaan deemii jedhaniin masara mootummaa keessa yoo atillee seenuu barbaadde malee deemii jedhaniin ergitee kabajaa isa dhoorgan garuu inni kabaja ofiitiin jira ammallee jechuudha. Nama galata qabuudha malee inni nama gartee akkanuma minaamintee ziftii kararraa tanaa miti. Kanaaf raayyaa keenya umrii nuuf dheeradhu ati goota hayyuu amantaa fi goota hayyuu Oromooti si kabanya si jaalannaa kanan jechuun barbaada. Warri isa jibbitan garaan keessan akkuma gubate tafa bara kee kan maqaadhaaf warri isa jibbu kun na dhiba. Nashiidaa isaa dhaggeeffataa asiin isa arrabsan. Maal abbaa kenna nashiidaa isaa dhaggeeffattare? Raayyaan raayyama. Raayyaan abbaa Machaa raayyama abbaa Machaatiin dhaggeeffatin nashiidaa isaa. Gizee akka nama amantii sheekii of godhuu barbaaddu. Nashiidaa isaa dhaggeeffatti gizee kaan mootummaa caalchifattee mee Abiyyii fi raayyaa akkamitti madaalchifti? Maaliin wal madaalchiftan? Jimmummaa yoo ta'e hayyeen lachuu jimma. Barnoota yoo ta'e raayyaan nama ol kute. Amantiin nama ol kute. Kabajaa uummata biraa qaba. Kuni garuu kabajaa takka uummata biraa qabu. Kaleessa barattee barannoo. Abiyyiin kaleessa bara 2018 baratte. Raayyaa garuu waggaa 10 meeqa irraa dura beekte. 10 meeqaan kamaali? 20 irraa dura. Gaafa ati udee ati keessa fuu gadi hin bahin inni amantii ture. Qabsaa ture. Gartee? Kana akkasitti hubatuu qabdan jabbiloonni bilisiginnaadha. Girisoonni illee mootu profaayilii irra godhachuudhaan jajjabeessaa ustaaza keenya jaalatamaa fi kabajamaa egaan daawwattoota hordoftoota keenya turtiin
har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadde kana fakkaata. Anreedi Adam Tube chaanala keenya faaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'an dhaamsa keenya fayyaanutaa nagaan bula.